Sagantaan keenya har'aan tanaa aksesarii istiraakcharii kana ilaalla. Aksesarii istiraakcharii yeroo jennu caasaalee bullaa'insa irratti deeggarsa kennan kallattiidhaan osoo hin ta'in al-kallattiidhaan akka bullaa'insi soorataa kun gaggeeffamuuf warreen gargaaranii meejar aksesarii istiraakcharii keessaa jalqabaa liivarii ilaalla. Liivarii jechuun tiruudha. Tiruun tuni jecha liivarii jiru kun eessarraa dhufe? Jecha liivarii jiru kun it is often referred to by the word root hepat. Hundee jecha hepaatii jirurraa dhufe. Hepaati jechuun xannacha guddaa qaama keessatti argamu jechuudha. It is the largest glandular organ of the body jaaniin. Qaama namaa keessaa xannachi guddaan liivariidha jedhama, tiruu jedhama. It is located bakki inni kun itti argamu. Tiruun namaa eessatti argamti? Qaama namaarraa in the upper right portion of abdomen. In the right upper. Garaa kanarraa gara olii karaa harka mirgaa kanaan jala. Karaa harka mirgaa kanaan jalatti under the dome of the diaphragm. Diaphragmii jalaan karaa harka mirgaa kanaan argamti. The lower age of normal sized deliveries karrirraa gadii tiruun tun qarqarri gara gadii eessa dhaabbata? Gadiin it is the level with lower margin of rib. Cinaachi mirgaa kun bakka gadootti dhaabbatu achirratti dhaabbatti. Gara mirgaa kanatti argamti. Cinaacha mirgaa kana jalatti argamti. Qarqarri irraa gadii fiinxisii gadii bakka cinaachi itti dhaabbatu, fiinxeen cinaachaatti dhaabbatu kan dhaabbatti. Normal size. The human liver is the same as animal liver. Halluun tiruu namaa tanuma tiruu beeyladaatii wajjin wal fakkaatti. Bifti isaa reddish brown color qabdi. Halluun isii diimtuudha keessatti boora. Reddish brown color jechuun halluu diimtuu keessatti immoo booraa takkaa gurraachomina qabdu jechuudha. Tiruu beeyladaatii wajjin waluma fakkaatti tiruu namaa. It has large right lobe and smaller left lobe. Tiruu namaa tuni loobii kutaa xixiqqoo lama qabdi. Isii gara mirgaatiin jirtuutu irra guddu. Isiin gara bitaatiin jirtu immoo xiqqoodha. Smaller left lobe jaaniin. Suuraa isii tana ilaali. Tiruuni loobii lama qabdi jechuun isiin gara mirgaatiin jiru kun right lobe jaaniini. Isiin gara bitaatiin jirtu kun ammoo left lobe jaaniini. Bifti isii reddish brown yeroo jennu diimaa keessatti boora fakkaata. Qarqarri isii tanaa gadiin eessa dhaabbata jennee other rib marginal ribii bakka cinaachi mirgaa kun gadootti dhaabbatu achirra dhaabbatti. The right lobe include two inferior smaller lobes. Isiin gara mirgaatiin jirtu kuni right lobiin inni irra guddaa kuni jalaan loobii xixiqqoo lama of keessaa qaba. The liver is tiruun tuni dhiiga eessarraa argatti? Dhiigni kara tiruu kana seenu liver is supplied with blood through two vessels. Hidda lamaatiitu dhiiga tiruudhaa geessa. Hidda lama. Eenyuu fi eenyu? Portal veiniidhaa fi hepatic artery jaaniini. Karaa lamaan kanaanii dhiiga argatti. Portal veiniidhaa fi hepatic artery jaaniin iddoota lama kan tiruudhaaf dhiiga raabsu, dhiiga geessu. This vessel is deliver about 11 half quart of blood to the liver every minute. Daqiiqatti kwaartii 10 fi cinaa jechuun naannawa litira tokko tuqaa 4 kana daqiiqaadhaan tiruu tana seenee baha. Giddu gala isaan dhiiga litira takka tuqaa 4tu tiruu keessa seena. Hiddoonni kun lamaan maal baadhatan? Tiruun karaa hidda lamaatiin dhiiga argatti jenna. Portal veiniidhaa fi hepatic arteryidha jenna. Hepatic artery carry oxygenated blood. Hepatic artery
dhiiga oksijiinii qabu ka onnee irraa dhufeetu karaa saniin dhufee tiruu tana seena. Whereas portal systems, portal veiniin ammoo maal baaddata? Carry blood that is rich in end product of digestion. Dhiiga niwuutirantii hedduu qabu kan garaacharraa dhufu niwutirantoota garaagaraa baadhatee garaacharraa dhufuutu tiruu tana keessa seena. Kanaaf karaa lamaan kanaanii dhiiga argatti. What is the main function of liver? Maali faayidaan tiruudhaa? Faayidaan tiruudhaa the first one is production of bile. Hadhooytuu oomishu faayidaan tokkoffaadha. Hadhooytuun tun yeroo oomishamte qaama kana keessatti faatii bulleessuudhaaf akkasumas summii qaama kana keessaa baasuudhaaf ittiin fayyadamti. Faayidaan tiruudhaa tokkoffaan production of bile. Inni lammaffaadhaa storageidha. Kuusuudha. Maal maaltu ishii keessatti kuufama? The first one glucose in the form of glycogen. Glucosein hangi qaamni itti fayyadamu malee inni qaama keessatti hafee bifa glycogeniitti jijjiiramee tiruu keessa kuufama. Faayidaan tiruu lammaffaadhaa glucoosii kuusuu. Inni sadaffaadhaa storage of vitamin. Vitaminoota kuusuudha faayidaan sadaffaadhaa. Vitaminoota akkam fa'a? Vitamin B12, vitamin A, D, E and K. Vitaminoota kana kuusuudha faayidaan tiruudha. Inni biraa bilirubinii oomishti tiruun tun. Bilirubiniin kun faayidaan isaa halluu sagaraadhaa tana gurraatti akka taatu. Sagaraan tun halluu akka qabaatu ka godhu. Bilirubiniis give stool it is characteristic. Dark colour akka qabaatu. Halluun sagaraadhaa tun akka gurraachomtu isa kanaa godhu. Faayidaan tiruudhaa inni shanaffaadhaa remove toxin from blood. Dhiiga namaa keessaa summii balleessuudha. Namni tokko yoo summii dhuge hanga tiruun isaa faayidaa ala baatutti summiin hin ajjeeftu. Eega tiruun tuni faayidaa ala baatee booda sababa summii saniitiin du'a namtichi. Manufacture blood protein. Faayidaan tiruudhaa ka biraa pirootiina dhiigaa oomishuudha. Pirootiina dhiigaa yeroo jennu warreen akka albuumiinii, gloobuliinii akkasumas clotting factory waan dhiigni yeroo namni murame dhiigni akka kan taru godhu fa'a. Isaan akkanaa kana oomishuudha. Blood proteinii takka immoo plasma proteinii oomishuudha. Faayidaan tiruudha. Faayidaan tiruu ka biraa synthesis of uriyaadha. Uriyaa oomishu. Uriyaan kun maali? Waste production of protein metabolism. Proteiniin qaama namaa keessatti yeroo caccabe bifa xuraawaatti jijjiirama. Xuraawaan suni uriyaa jedhaniin. Uriyaan kun kanuma xaa'oodhaa sani. Isa kana yeroo oomishame san booda ni baha gara alaatti. Xuraawaan gara alaatti bahuu qaba. Inni biraa the main digestive function of liver is faayidaan guddoon bullaa'insa soorataatiin wal qabatee tiruun guutu maali? The production of bile. Hadhooytuu tana oomishu. Hadhooytuun tun yeroo oomishamte faatii bulleessiti. Cooma yeroo nyaate namtichi cooma san hadhooytuu tanaatiitu bulleessa. The salt contained in bile act like detergent to emulsify fat. Ashaboon hadhooytuu tana keessa jirtu. Hadhooytuun tuni compoundii garaagaraa qabdi. Wanni achi keessa jiraa kuni akka detergentiitti. Detergentii jechuun oomoo takka immoo saamunaa waa yeroo wantoota akka zayitaa tuqan firraa ittiin dhiqan saniin detergentii jedhaniin emulsify fat godhi. Baayiliin kun yeroonii fi zayita takka immoo coomarra yeroo buute ni baysiti. Emulsifying jechuun baysuu jechuudha. That is to break up fat into small droplet. Baysiteeti xixiqqoo gooti. Cooma kana. That can be acted on more effectively by digestive enzyme. Yeroo hadhooytuun tuni cooma sanirra buutee isa kana baysitee xixiqqatti adda baaftee
San booda enzaayimoonni bullaa'insaa kan biraa salphumatti bulleessuu danda'an. Bile is also hadhooytuun tun immoo faayidaa biraa qabdi. Aid in absorption of fat from small intestine. Marrimaan qal'aa kana keessatti faatiin akka xuuxamu gargaarti. Faatiin kun xuuxamuudhaaf jalqaba caccabuu qaba. Small droplet'itti eega caccabee booda xuuxama. Bakki inni itti xuuxamuuti small intestine keessatti marrimaan qal'aa keessatti xuuxama. Eega hadhooytuu tana dubbanne hadhooytuun tun eessaan tiruu tana keessaa baati. Biles leave the lobe of liver by two ducts that merge together and form common hepatic duct. Bakka kana sirriitti qalbeeffadhu. Baayiliin tuni kutaa tiruudhaa lamaan san keessaa karaan isheen ittiin baatu hidda ujummoo lamaatiitu jira. Two ductidhaa jira. Ujummoo lamaan achirraa gabbaateeti booda yeroo gassiqe walitti tokko ta'a. That merge yeroo jennu kan walitti tokko tahee common hepatic duct jaaniin. Common hepatic duct suni eessa jira? Hadhooytuun bakki isheen itti kuufamtu harma gool bilaadarii kana keessa kuufamti. Isii san keessatti tiruu keessatti oomishamteeti ujummoo garagaraa lamaan dhufti. San booda ujummoon tun bakka kanatti takka walitti taati. Maal jaaniin? Common hepatic duct jaaniin. After collecting bile from the gallbladder, eega hadhooytuun tuni keeshaa hadhooytuu kana keessa walitti qabamte gara marrimaaniitti bahuudhaaf ujummoon isiin keessa dabartu. This duct is common bile duct jaaniin ujummoo isiin keessa baatee gara marrimaaniitti seentu san. Common bile ductiin isa kana. Isa irraa gadi hin jiru kana. Bakki isiin marrimaanii seentu doodinamiidhaan seenti. Uraadhaatiitu jira bakka kanaan. Yeroo as keessa dhufte faatii as keessatti bulleessiti. Asirratti wanni nuti dubbanne maali? Common hepatic ductiin bakka hadhooytuun tuni tiruurraa baatee ujummoon isii lamaan walittiin dhuftuun common hepatic duct jaaniin. Common hepatic ductiin isa gubbaa kanarraa yeroo hadhooytuun gara keesha isiitti kuufamuudhaaf gad deemtu tiruurraa baatee isa lama walitti ta'u kanaan common hepatic duct jaan. Eega gool bilaadarii kana keessatti walitti qabamee booda yeroo gara marrimaaniitti gabbahuudhaaf deemtu ujummoon isiin keessa dabartu sun common bile duct jaaniin. Inni biraa gool bilaadariidha laalla. Gool bilaadar jechuun keeshaa hadhooytuudhaa jechuudha. It is a muscular saakidha. Muscular sac jechuun keeshaa maashaadhaati. Keesha on the inferior surface of the liver. Tiruu tanaan jalatti argama bakki inni taa'u keeshni kun. That serves as storage pouch for bile. Hadhooytuun tuni keessa kuufamuudhaaf keesha tolfame. Gool bilaadariin keesha hadhooytuun keessatti walitti qabamtu. Saniin gool bilaadar jaaniin. When the chyme is enter the duodenum, the gallbladder is contract. Yeroo nyaanni cooma qabu yookaan immoo faatii qabu marrimaan qal'aa keessa gasseenii gool bilaadariin kun walitti kottoonfatee hadhooytuu isa keessa jiru kana of keessaa baasa. Akka isiin marrimaan san keessatti faatii kana bulleessituuf. Squeezing bile through cystic duct. Cystic duct jechuun ujummoo gool bilaadarirraa as baatu saniin cystic duct jaaniin. San booda ujummoon gadoo deemtu common bile ductidha. Akkasi jalaa waliin dhooyne ujummoolee garagaraa sadii bakka kana dubbanne. Tokkoffaa kan hadhooytuun tiruu keessaa gadoo baatuun kuni hepatic ductidha. Kan ammoo gool bilaadarii keessaa gamanatti hin baatu kuni cystic duct takka ammoo ujummoo keeshaa hadhooytuu jaaniin. San booda yeroo gad deemte bakki isiin walitti hin dhuftu suni common bile ductidha. Common bile ductidhaanii
leading to the duodenum. Achiin kutaa marrimaan qal'aa keessaa duodenamii seenti. Inni biraa kan itti aansinee ilaallu accessory digestive orgaanii keessaa pankreesiidha. Pankreesii jechuun rajiijii jechuudha. It is a long glandidha. Large glandiin tiruudha. Annachi dheeraan ammoo kan rajiijii kana. Rajiijii kanaani long gland jaaniin. Maaliif long gland jaame? Annacha dheeraa maaliif jaame? Sababni isaa it is extended from duodenum to spleen. Garaa kana karaa mirgaa kanarraa eegalee hanga bitaatti guututti qaqqabuu danda'a. Kanaaf dheeraadha. Pankreesiin isii tana. Baala mukaa fakkaatti. Asirraa kaateeti hanga achitti dheeratti. Bakki isiin irraa kaatu marrimaan qal'aa irraa kaati. Bakka marrimaan qal'aan duodenamiin jiru san isiirraa kaateeti gamas dheeratti. Irraa oliin ammoo gallblaadarii reefu laallee dhiifne. Gallblaadariin tiruurraa hadhooytuun bakki dhuftuun hidda lamaan gadoo dhufti jenni. Loobii tiruudhaa lachuurraa. San booda yerooniif walitti dhuftee isiin tokko taatu common hepatic duct inni jedhamu isa kana. Kana booda gallblaadarii kana keessatti walitti qabamti. Keeshaa hadhooytuu kana keessatti hadhooytuu walitti qabamti. Cystic duct kan jenneen isa kana. Kani keeshaa hadhooytuu kanarraa bahee gamana deema. San booda yeroo gara marrimaan qal'aatti gadoo deemtu ujummoon isiin keessa dabartu kanaani common bile duct kan jenneen isa kana. Common bile duct. Asirra wanni nuti ilaaluu jirru pankreesiidha. Rajiijiidha. Rajiijiin namaa mataa gara kanaan qubee C fakkaatti. Qubee C fakkaatti. Akka baalaatti achi dheeratti. Jidduu tana maaltu deema? Pancreatic ductidhaa keessa jira. Ujummoo waan as keessatti oomishame kana fuutee keessaa gara alaatti baaftuu jira. Yeroo gamana dhufte hadhooytuutii wajjin walitti dhufti. Pancreatic ductiin kun hadhooytuutii wajjin walitti dhufti. San booda marrimaan qal'aa keessaan ol baati. Ujummoon tun asiin uraa qabdi. Pankreesiin it produce enzyme. Rajiijiin namaa enzaayimoota maddisiifti. Enzaayimoonni kun faayidaan isaanii maali? That digest fat, protein, carbohydrate and nucleic acid. Enzaayimoota cooma, proteiina, carbohydrate hunda bulleessuu danda'uutu rajiijii tana keessaa oomishama. The protein digesting enzyme are enzaayimoonni proteinii caccabsuu danda'an kan rajiijii keessaa maddan yeroo rajiijii keessaa maddan san inactive formidha. Inactive form yeroo jennu yeruma gabbuu isanitti waa godhuu hin danda'u. Maal barbaada? Must be converted into active form by other enzyme. Enzaayimii biraatiitu isa kana akka inni aktiivii ta'uu godha malee inactiviidhaan oomishama yeroo oomishamu sana. Protein produced in the pancreas, it produced in the forms of inactive forms. Garuu must be converted into active by other enzyme. Enzaayimii biraatiin bifa aktiiviidhaatti jijjiiramuu danda'a. Pancreas is also rajiijiin tuni enzaayimoota maddisiisuu cinatti waan biraa tan gootuu jira. Maal gooti? It produce large amount of alkaline fluid. Dhangala'aa waa hin baabsaisuu danda'u. Dhangala'aa waa hin baabsaisuutu rajiija kana keessaa madda. Alkaline fluidiin kuni neutralize the chyme in small intestine. Akka keessaa digestive tractiin kuni aasitii kanaan hin miidhamne aasitummaa kana waan hin baabsaisaatitu rajiiji keessaa madda. These juices wanni rajiiji keessaa maddu tun eessatti walitti qabama. Bakki inni keessatti walitti qabamu collect in the main duct. Main duct jechuun isa kana.
ujummoo tana keessatti walitti qabameeti. Main duct jechuun isa kana. Isa kana keessatti eega walitti qabamee booda common bile ductidhaan wajjin asii walitti dhufee san booda gara marrimaanii gad dabra. Most person also have additional smaller duct. Namoonni tokko garuu namoonni gariin ujummoo dabalataa xixiqqoo biraa qaban. That open into duodenum. Ka kallattiidhaan gara marrimaaniitti gaxuraadhaa osoo taaddooituu sanii wajjin walitti hin baane ta kophaa gabbaatu qaban namoonni gariin. Nama hundaa miti. In some case of gallbladder disease yeroo tokko yoo dhukkubni keeshaadhooituudhaa sun faan nama qabee infection may extend to pancreas. Dhukkubni suni gararra jijjii kanallee gamana goree cause abnormal activation of pancreatic enzyme. Enzymoonni irra jijjii keessaa maddan suni akka garmalee si'aawwan godhuu danda'a. In either circumstance yeroo kana keessatti enzymiin kun garmalee yoo kaka'e irra jijjii tana keessatti pancreas suffer destruction by its own juice. Rajijjiin suni enzyme ifii maddisiiftuun ofumaa baddi. Enzymiin isii maddisiiftu sun jajjabaa waan ta'eef rajijjii tana balleessuu danda'a. And the outcome can be fatal. Boodarraa namoonni rakkoo kanaa kan mudate du'uu danda'anii haalota akkanaa kanaan maal jennaani this condition is known as acute pancreatitis jaaniin. Kulkulaa jiraachuu rajijjiidhaa jaaniin. The pancreas also faayidaa rajijjiidhaa kabiraa function as endocrine gland. Akka xannacha waa maddisiisuutti hormoonii maddisiisuu dandeessi. Enzyme maddisiisuu cinatti hormoonii maddisiifti. Producing hormone insulin and glucagon. Hormoonii lama maddisiifti. Rajijjiin tun hormoonii insulinii jaamuu fi glucagonii jaamu. Hormooniin kun lamaan faayidaan isaa walii wajjin hojjeta. That regulates sugar metabolism. Glukoosii dhiiga keessa jiru to'achuudha faayidaan isaa. This secretion is hormooniin kun bakki inni irraa maddu rajijjii tana keessa isolate cellii beta cellii rajijjiidhaa keessaa bakka beta cellii jaamtuu jira isiisan keessaa madda. Are released directly into the blood. Kallattumaanii gara dhiigaatti gallakkifama inni maddu. Insuliiniin yoo gulukoosiin dhiiga keessatti ol ka'ee madda. Glucagonii ammoo yoo inni dhiiga keessaa gad bu'e madda. Isaan kun lachuutu baalaansii wal godhuu qaban. Wanni hangammaatti ilaalle structure pancreasiidha. Rajijjiin bifti isaa baala mukaa fakkaatti. Akkasumas gara kanaan qubee sii fakkaatti. Bakki isheen irraa kaatu marrimaan qal'aarraa eegalti. Keessa isii kana pancreasiin kun daktii qaba. Ujummoo wanni keessaa madde sun keessa dabartu. Ujummoon tuni main pancreatic duct jaaniini. San booda bile ductidhaan wajjin asii walitti dhufti. Haadhoituu tiruurraa gaffiduu wajjin. Kana booda hepatopancreatic ampulla jaaniini bakka wanni hadhoituu keessaa dhufuu fi wanni rajijjii keessaa dhufu marrimaan qal'aa keessaan itti ol baatu. Inni itti aansinee ilaallu digestion and the absorption of carbohydrate, fat and protein. Bullaa'insi nyaata kanaa akkami bullaawan akkamitti xuuxaman eenyu faan carbohydrateidhaa fi faatiidhaa fi proteiniin sukkaraa fi coomaa fi proteiniin akkami bullaawanii akkamitti xuuxaman. Digestion is a complex process. Bullaa'insa yeroo jennu adeemsa wal xaxaadha. That occur in alimentary canal. Ujummoo alimentary canal jenna afaan irraa kaatee hanga anasiitti. Ujummoo kana keessatti gaggeeffama. It consists physical and chemical change. Bullaa'insi kun physical digestion mechanical jiraata. Akkasumas
chemical digestion jira. Keemikaalaan bullaa'uu qaamumaan takka immoo humnaan fiizikaalaan makaanikaalii caccabuu. Kana booda prepare food for absorption. Nyaanni kun yeroonii fi wanni inni qabu kun faalkaan isaa yeroo jijjiiramtee xuuxamiinsaaf mijata. Digestionii bakka lamatti adda baafne. Mechanical digestion fi chemical digestion jenneen. Mechanical digestion yeroo jennu break food into tiny particle. Alanfachuu faadhaan nyaata kana xixiqqeessu. Daakuu kanaan mechanical digestion jedhama. San booda mix them with digestive juice. Enzaayimii waa bulleessuu danda'u kan qaama namaa keessaa maddu kanaan wajjin walitti dabalamee move them along alimentary canal finally eliminate waste from body. Egaa enzaayimoota waa bulleessan kanaan wajjin walitti dabalamee booda xumura irratti xuuxamee hafteen isaa gara alaatti baha. Mechanical digestion yeroo jennu chewing or mastication qaba. Alanfachuu. Swallowing or deglutition jira. Liqimsuu. Peristalsis jira. Peristalsis sochii nyaanni ujummoo tana keessatti involuntary dha. Eega liqimsee booda sochii nyaanni ujummoo tana keessa deemuun peristalsis jedhaniin. And defecation dha xumura irratti bahuudha. Xuraawaan gara alaa. The main process of mechanical digestion isaan kana. Adeemsi yerooniif nyaanni makaanikaalii bullaa'u adeemsi inni keessa dabru kana alanfatama, ni liqimfama, san booda ofiin deemee gara alaatiin baha. Digestioniin lammaffaa chemical digestioniidha. Chemical digestioniin break down large non-absorbable food into molecules that are able to pass through intestinal mucosa. Nyaata jajjabaa kanii bullaa'uu hin dandeenye kanii mukoosaa marrimaanii kana qaxxaamuree hidda dhiigaa keessa seenuu hin dandeenye akka inni dabruu danda'utti caccabsuu santu chemical digestion jedhaniin. Chemical digestion jechuun nyaata hedduu xixiqqaatee marrimaan kana keessaan dabree hidda dhiigaa seenuu hin dandeenye akka inni seenuu danda'utti hedduu bulleessuudhaatu chemical digestion jedhaniin. Maal gargaarame? By the means of chemical or enzyme. Enzyme takka immoo keemikaala fayyadamee nyaata san bulleessuudha. Chemical digestion is consist numerous chemical reaction. Wal nyaatiinsa keemikaala hedduudhaatiitu keessatti hirmaata. Wal nyaatiinsa bullaa'insa soorata keemikaalaan taasifamu kana keessatti chemical reaction hedduu keessa gaggeeffama. Which is catalyzed by enzyme in saliva. Enzymoota gorora takkaan cufa namaa keessa jiran gastric juice, ka garaacha keessaa maddan pancreatic juice, intestinal juice, kara jijjii keessaa madduu fi kamarrimaan keessaa maddu. Isaan kun hundi bakka takkatti chemical digestioniidha wanni isaan gaggeessan. Chemical digestionii kana mee tokko tokkoon gubbaarraa kaafnee yoo ilaalle jalqaba saliva keessaa maaltu madda? Gorora namaa keessaa amileesiidhaan madda. Enzaayimii amileesii jedhama. Amileesiin kun maal godha? Istaarchiidha gara maaltoosiitti jijjiira. Istaarchiin kaarboohayidireetiidha. Sukkara hedduudha. Poolisakaraayididha. Istaarchiin kun. Garami jijjiira maaltoosiidhatti takka immoo daayisakaraayiditi. Kara sukkara lamaatti gacaccabsa. Saliva keessaa hamaddu. San booda gastric juice keessaa garaacha keessaa wanni maddu. Protease ka jedhanii ni jira. Proteasiin kun garaacha keessa illee ni madda, rajijji keessa illee ni madda. Proteasiin inni garaacha keessaa maddu pepsin plus hydrochloric acid qaba. Pepsiniidhaa fi hydrochloric acid asidii garaachaa san. Isa kana lamaaniitu maal godhan? Protein partially digested protein. Pepsinii kana fi hydrochloric acidiin kun
walitti dhufanii pirootiina gar-tokkee caccabsan. Pirootiina caccabsuu. Pirooteesiin enzaayimii pirootiinii caccabsa. Maqaan isaatu pirootees kan jiruun pirootiinii caccabsuu irraa dhufe. Inni sadaffaa paankiraatik juusii keessaa rajiijii keessaa enzaayimiin maddu pirooteesiidhaa fi lippeesiin maal godhan? Pirooteesiin tiripsiiniidha. Lippeesiin walitti dhufanii peeptaayidoota parshaalii daayijested peeptaayidii san pirootiina gar-tokkeen caccabsanii xumuruudha. Bulleessanii. Fat is emulsified by bile fatty acid. Coomni faatiin wanni inni bullaa'uun baayileedhaan hadhooytuudhaatiitu cooma kana caccabsa. Faatiin yeroo caccabe waa sadiitti adda ba'a. Faatii asidii ta'a, aminoo asidiidhaa fi gilaayisaroliitti jijjiirama. Faatii yeroo caccabe. Inni biraa paankiraatik juusii keessa rajiijii keessaa enzaayimiin maddu kan biraa amileesiidhaa jira. Paankiraatik amileesii jaaniin. Paankiraatik amileesiin istaarchiidha gara maaltoosiitti jijjiira. Poolisakaraayididha gara daayisakaraayidii jijjiira. Inni biraa rajiijii keessaa kan maddu peeptideesiidha. Peeptideesiin enzaayimii peeptaayidii gara aminoo asidiitti jijjiiru. Peeptaayidii yeroo jennu pirootiina. Isa kana gara aminoo asidiitti jijjiira. Caccabsee. Intestaayinii keessaa madda. Intestaayinaal juusii keessaa inni biraa sukureesiidha. Sukureesiin enzaayimii sukuroosii gara gulukoosiidhaatii fi firuktoosiitti jijjiiru. Asirra wanni ati beekuu qabdu ASE kana yoo qabaate enzaayimiidha. Fakkeenyaaf sukureesii yeroo jennu ASE'n boodaa kun enzaayimii ta'uu agarsiisa. Sukuroosiin ammoo OSE'n kun shukkara inni sun caccabsu. Waan inni sun caccabsuuf OSE kana qaba. Sukuroosii yeroo caccabe waa lama ta'a gulukoosii fi firuktoosiitti addaan ba'a. Sukuroosiin isa shankoora keessa jiru san sugarkeenii keessa kan jiru sukuroosiin. Firuktoosiin ammoo firii shugariidha. Kan firii mukaa keessa jiru. Inni biraa intestaayinaal juusii keessaa kan maddu enzaayimii laaktees jaaniin jira. Laakteesiin enzaayimii maal caccabsu? Laaktoosiidha caccabsa. Shukkara laaktoosii jedhama. Laaktoosiin milki shugariidha. Shukkara aannan keessa jiru. Laaktoosii yeroo caccabe waa lamatti adda ba'a. Gulukoosiidhaa fi gaalaaktoosiitti adda ba'a. Gulukoosii fi gaalaaktoosiitti. Inni biraa maalteesiidhaa jira marrimaan keessaa kan maddu. Maalteesiin maaltoosiidha caccabsa. Maalteesiin enzaayimiidha. Maaltoosiin ammoo O yoo qabaate bakki kun sukkara jechuudha. Maaltoosiin malti shugariidha. Shukkara hedduu, shukkara lama jechuudha. Yeroo caccabee simpil shugarii gulukoosiitti adda ba'a. Gulukoosii lamaatiitu yeroo walitti dhufe maaltoosii ta'a. Kanaaf maaltoosii yeroo caccabee gulukoosii lama ta'a. Wanni hangammaa ilaalle kuni enzaayimoota qaama namaa keessaa maddanii faatiidhaa fi kaarboohayidireetiidhaa fi pirootiin caccabsan kan hangammaatti dhiyaamu jiru kun. Inni xumuraa regulation of digestive systemidha. Sirni bullaa'insaa kuni akkamitti to'atama? How? Both nervous and chemical mechanisms regulate process of digestive system. Sirna bullaa'insaa kana tokkoffaa narviidhaatu hooggana. Inni lammaffaadhaa keemikaala. Chemical mechanism jechuun haala keemikaalaa nyaata kana keessa jiru. Nyaata kanatti maddu. Kanaatiitu regulate movement, secretion, absorption and elimination process. Sochii deemsa isaan qaama keessa deeman wantoota madduu qabu akkaataatti xuuxamanii fi adeemsa isaan ittiin bahan kana waa kana lamaaniitu to'ata.
nervous and chemical mechanism. Some of nervous control it is local. Narbiileen gariin naannawa tokko irratti kan hojjettu. Occurring as a result of local reflex within enteric plexus. Yeroo garaacha kana keessa nyaanni seenee bakka sanitti nyaanni kun narbii isa yeroo tuqee quufee wanni jiru narbiin quufinsaa sun enteric plexus kanarra jirti. Garaacha kanarra. Some is more general. Narbiileen gariin qaama guutuudha hoogganti. It is mediated largely by parasympathetic division through vagus nerve. Wanni isiin hoogganamtuun parasympathetikiidha. Digestioniin parasympathetikiidhaan hoogganama. Parasympathetikii keessaa vagus nerviidha kan hedduu waan digestive systemii kana to'atu. The digestive tract is also produce number of hormones. Ujummoon bullaa'insaa tun akkasuma hormoonota hedduu maddisiifti. Hormoonota kanneen akka such as gastrin, secretin and the other warreen akka gastrinii jedhamu warreen akka secretin jedhamu hedduu oomishti. Which are secreted by endocrine cell of digestive system. Akkasumas hormoonota endocrine cellii sirna bullaa'insaa kana keessa jirtu karaa jijjii keessaa maddu. Kanaan hormoonota hedduudhaatiitu digestive tract kana keessa gamana bahee carries through circulation to target organ. Marsaa dhiiga kana keessa naannawee bakka silaa dhaquu barbaadu san dhaqa. These hormones hormoononni digestive tract kana keessa maddu kuni faayidaan isaa regulate many gastrointestinal tract functioning. Caasaan sirna bullaa'insaa kun akka sirnaan hojjetu. As well as secretion of associated gland. Akkasumas madda xannachoota sirna kanaan wajjin wal qabatanii illee to'achuudha. Fakkeenyaaf such as liver and pancreas. Kanneen akka tiruudhaatii fi kanneen akka raajijjii fa'a. Fakkeenyaaf yooniif qaama keessaa kan gulukoosiin gabbu'u taatee hormooniin gulukaagoonii jedhamu raajijjii keessaa maddee san booda tiruun istoorasii irraa gulukoosii gara dhiigaatti akka gamana as bahu gooti. Adeemsa kanaanii gastrointestinal tract functionii kana hormooniin kun to'ata. Kanaaf akka waliigalaatti GI systemii regulationiin isaa tokko narviidhaanii inni lammaffaa chemical mechanismii wantoota qaama keessaa maddu kanaan to'atama jenna. GI systemiin isaan gammaatti ilaalle kana mata dureen itti aantu urinary systemiidha.